Hayyoya harka fuunee nageenyi araarri waaqayyo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu faamilii akkam jirtu isin nagaa keessanii anis nagaan jira qaxaleen keessan yookiin moodelistiin keessan isheen lakkoofsa 8 akkam isin fayyaa jirtu akkami ayyaanni akkami dabarsaa turtanii anis nagaa koon jira ka lashgoodii qaxallaa ka ingallaa jedhe kuni farsoodha laa waaw በጣም ደስ ጀዳሉ ጋባ ኤለማቲ ቶላ ኩኒሞ ዝግኒዳ ባያይናቲዳ በስመ አብ ሃኛኑ ካኮታ እንጓጋታኒ ማርሲኒ ጎዳዱጋ አካሚ ሜ አያና አካቢ ደበርስተናረሲ ኡሌ ኩቺኑ አመዳሚ ኬሰቲ ረቢሳኒ ያኬ ኑሪያንቲ የወይ ኦልማሺ ዴብሴን ደንደው ዱጋ ሁጀቴና ፊዴ መና ማዳሚቲ ትጀቻዳ ربي ثانية كن ورنا فيده هركي ثانية بفهمو باقي مئة جتة فرسون اللي قلالي مئة ودقاء قريبو دا سيري تنتي تولي باقي تكو يادي maala sinin jechuu dhufe beektanii har'a dhaamsa tokko sinii qaba shamarran malee ayyaanni akkatti namatti tola dhugaa rabbi sinii haa kennu warri nyaata kan hojjetanii naa fidanillee hiriyoota kiyya yoomiyyuu isaan dagachuu hin dandeenyedha galata guddaa na biraa qabanii jasti har'a waa'ee maalitti irraa dubbachuu dhufe beektanii sababuu ayyaana kanallee haa ta'u garuu shamarran keenya kan saud arabiyaa keessa jirtan qofa jechaadha dhaamsa tokko sinii qaba dhimmi kun isin hunda ilaallata ijoolleen kontiraata jirtanis ta'e ijoolleen ala jirtanii warri birrii fuutanii karaa hawaalatiin illee ergachaa jirtan isin hunda ilaallata maalifi mootummaan saudii seera haaraa baaseera seerri haaraa bahe kuni maal isinitti fakkaata mallaqni dhaabbatee jira jechaadha turbaan tokko saa ta'u haga ta'eef hin beekamne sisteema sababa ayyaana kanaa jettanii namoonni baay'ee wacii biyya namoota saapoortii godhudha jettanii sammuna kan ergaa turtanii birriin keessan karaatti buukifaa keessatti buukiin namoota baay'ee itemmiin namoota baay'ee cufataa jira jechaadha saudii keessatti sababni kun maaliif akka ta'es beekamuu baatu ammaaf sisteemni haga sirraa'utti mallaqa keessan hin ergina of biratti qabadha maaliif kana siniin jedhe beektu birriin keessan booddee dallaalatti kennitanii dallaalichi fuudhee dabarsee birrii sisteema keessatti qabamee biyyoota kamuun deemu gara biyya Dubaayii hin deemu gara Itoophiyaa hin deemu qilleessa irratti hafa jechaadha birriin keessan gaafa birriin keessan qilleessa irratti hafe isin namichi isin bira hojjettan ani ergeera namicha dallaala santu si jalaa nyaate siin jedha ati immoo namichi dallaala moo nabira hin geenye siin jedha jidduu kanatti namichi dallaala birri sirraa fuudhu sanii fi arabdicha kee jidduu sabii uumama atillee amantii namicha irraa dhabda walitti dhabdeen uumama jechaadha sababa kanaafuu haga sisteemni taragaaga'ee mallaqni deemuu danda'utti of eeggannoo godhaa jechaadha maaliif callisnee mallaqa keenya gadi erginee karantaanin erginee odoo nutti himamaa jiru odoo sisteema argaa jiru erginee booddee gaaburra booddee nutti dhagahamee boorra har'a of eeggachuu qabna dursinee waan isinitti himnuuf tokko kana jechaadha shamarran keenya immoo miidhamuu keessan hin barbaadnu sababni akkana isiniin jedheefi mee xiqqoo qoya dubbadhee tanan waa dhugaatiin dubbadha maali guyyaa ayyaanati afaan gogaa dubbachuun hin ta'u warri nu erge rabbi isaanii haa eebbisu rabbi isaanii haa guutu bakka hir'ate naa eebbisaa warri koomantiidhani so birrii keessan callisanii hin erginaa keessattuu ijoolleen kontiraata jirtan birrii keessan baankiidhaan ergaa jirtu waan ta'eef hin dabarsinaa birriin haga sisteemni qabuu danda'a micayyoo hiriyaa takka mana haadha madaami kootii hojjetti jechaadha itemmi ishii haaraa erga dhufte reefu ji'a jaha erga baafameef iyyuu jechaadha itemmi ishee cufate birrii 2,000 fudhatee cufame waa tokko doon ta'in sababa maaliti namittiin itee mirra dabarsiti micayyoodha micayyoon immoo miseejjiin naan dhufnee jette bilbila ishii keessaan illee ilaalee fi hin dhufneef miseejjiin ishee kaza waan godhamu dhabamee birri ji'a 2 guutuu wajjin cufatee birri keessa baasuu hin dandeettu ittiin erguu hin dandeessu qaxxi godhee qabe
kana seera mootummaan amma baase iteemii baay'ee cufata kan ishii qofa osoo hin taane kan madaami kiyyaallee cufate kaleessa bansiistee dhufte jecha akkasumas immoo ijoolleen warri haaraan dhufta warri iteemii sinii baasanii irra birrii sinii galu iteemii keessan gizee hunda cheekii godha arabni sinii galche irratti siniin jetti ati birrii keessa jira jettee teetta miseejii yoo siin dhufin dirqama deemsistee laalchisuu qabda iteemii amma kaazaa kan mucayyoo madaamii haadha madaamii kiyyaa bira hojjettu kana iteemii ishii deemanii gana akka haaraatti bansiisanii birrii ishii amma of duuba deeffamee iteemii madaamititti deebi'eet akka haaraatti mucayyoodha galfame amma karaa irratti hafe jechaadha namitti biratti nafne mucayyoodha seen hawa qilleessa irratti hafe kanaafuu ijoolleen keenya suudii jirtan haga xiqqoo haalli sisteemni kusirraa'utti iteemii keessa warroonni iteemiidhaan arabni mallaqa isinii gashitu iteemii keessa yeroo hunda cheekii godha warroonni immoo fakkeenya warroonni immoo harkatti fudhattanii dallaalatti kennitan isinis obsaa xiqqoo birrii ofum biratti qabadhaa ta'a maaliif sisteemni xiqqoo rakkoo uume jira mootummaan suudii seera haaraa baasee karaa iteemii kana jechaadha karaa baankii kana kanaafuu mallaqni keessa si jalaa badee namoota dallaalotaatiin illee walitti buutanii arabdoota bira hojjettaniin illee walitti bu'uurra tasgabbaa'atii haga sisteemni kun sirraa'u xiqqoo eega torbaan tokko akkas torbaan lama akkas hoo eegdan fuulduratti sirraa'uun isaa hin hafu akkanatti nafu jechaadha kanaaf hundi keessanuu sirreeffannaadhaaf dirqama of eeggannoo gochuu qabdu malee aartanii birrii naa erguu didame birrii naaf gahuu dide jettanii namaanis walitti hin bu'inaa warra birrii erguunis walitti hin bu'inaa arabdichaanis walitti hin bu'inaa warra bana baankitiin illee iteemiin keessan immoo warroonni iteemii harkaa qabdan gizee hunda iteemii keessan cheekii goosisa madam itti naagashite birrii walitti hin qabadha birrii 2 faa 3 faa 4 faa godheen gara biyyaa ergadha jettee cal'istanii birrii walitti qabdanii ishiin sii gashe jetti ati immoo eegale bakka jetteetuma teecha miseejii yoo sii seene birrii haganaa gale jedhee miseejii yoo ta'e kaan irratti bilbila irratti sii seene okay hin gaafatin yoo miseejii sii seeni lakkinaa seenne madam birrii naalaali deemiti jee iteemmin kee hojjechaa jiru ta'uun oolu jedhii itti mul'isi warroonni mobaayil baankii faa qabdan mana baankiituu dhaquu isiniin cinqu bilbiluma keessan irratti ilaaltan rakkoo iteemii keessan yoo iteemii keessan hojjechaa jiraate aktiivii ta'a jechaadha yoo hojjechaa hin jiraan immoo diaktiivii ta'a jecha diaktiiv jechuun hin hojjetu jechaadha aktiiviin jechuun oonee bulee mul'isa jechaadha kanaafuu itti fayyadamaa seeraan of eeggannoo cimaa godha mallaqa keessanillee hin dhabinaa ofiinis hin goyyoomsina waanuma fedhe oduu ta'e tasgabbaa'atii eeggadhaa guyyaan sisteemni kun sirraa'utti jechaadha kabiraa maarsiniin jechuufanii warroonni chaanila keenya faga amma haarawaa taatan immoo laayikii gochuun irraanfatina sheerii godhaa koomentii yaada babbareeda nu kaa'a gaafii qabdan kamuu nu gaafadhaa warroonni hawaalaan akkamitti jira jennee birrii bifa kamiin akka ittiin guyyaan gabahaan ittiin oolu baruu barbaaddan immoo aappii isinii fidee dhufa yoo nu fididhaan jettanii guyyaa kana har'a mallaqni meeqaan oole kan jedhu mee akkamitti ergamaa jiramaa deemaa jiramoo hin deemu waan jedhu sisteema ittiin aappii ittiin laallattan siniifan fida jechaadha namoonni barbaaddan onlaayinii jechuudha googilii karaa kamiin akkamitti sharafa guyyaa ittiin laalu barbaadda yoo jiraate yaada akkasumas haala galiisa biyyaa haala bakka waan akkamiyyuu waan nagaafachuu barbaadda yoo jiraate koomentii jala nu teechisa chaanila keenya yeroo hunda waan isin barbaaddan gaafii isin barbaadan hunda isinii deebisuudhaaf qophiidha itti yaada laayik sheer gochuun irraanfatina qeeqa keessan dogoggora nu qabnu yaada keessan nurratti yoo kennitan badii kana qabda kana sirreessi yoo naan jettanillee nan sirreeffadha jechaadha kanuma isiniin jedhaa waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti odeeffannoo dabalataa warri barbaadan mallattoo notifiikeeshinii san oonii godhaa akka daddafee viidiyoon hojjannu guyyaa irraa isin qaqqabuuf jechaadha xumurre maaltu jirame ayyaana gaarii isin haa ta'u